kabadhe gadi booyi lolli keetti fakkaatu nama baay'ee haa ta'uti immoo rabbitu umrii kiyya ijoollumaatiin ijoollee naaf kennee jira alhamdulillah takka itti gammada kan ture fedheen illee bara maatiitiin maatiin dafee gara bultii akkasumallee seenaa hedduu qabu bultii jechuudha sirriitti dubbachuu hin barbaadu. Oh isa muna kana hedduu takka hammaateera. Koi maskoti bani devi aari. Maskoti bani dhufeetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kee jaalatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamni isaan keessa nagaa dalagaa fi ammaal fakkaataa nagira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e hawwi kiyya. Akkam jirtanii ayyaana irraa haftanii idarraa haftanii hundi keessan waliin jirtanitti baga nagaa taatanii ayyaani maal fakkaata ture. Nagira bareeda wallah alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa hordoftoota asumaan immoo hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa namoonni na eebbisaa turtan ijoolleetii eebbisaa turtan namni hedduun immootu ijoolleetii miti obboleeyyanteetii warraan jaalala jira. Viidiyoo jalqaba osoo hin taane karaa keessaatti jechuudha. Noormaali gisee ijoollee gadi hin ba'anii namni kamuu obboleeyyan keetti fakkaata. Namni ijoollee keetti fakkaatu hin jiru jechuudha. Alhamdulillah rabbitu naaf kenne umrii kiyya ijoollumaatiin ijoollee rabbitu naaf kenne. Seenaan bultii kiyyaa asirratti haasawuu dhugaaru namoonni baay'een nama nan jechuudha ijoollee akka qabu wallahi laazim nama namoonni baay'een gisee qabadhe gadi booyi lolli keetti fakkaatu nama baay'ee haa ta'uti immoo rabbitu umrii kiyya ijoollumaatiin ijoollee naaf kennee jira alhamdulillah takka itti gammada jechuun gara bultii kana giseen seenu umrii kiyya xiqqaan ture fedheen illee bara maatiitiin maatiin dafee gara bultii akkasumallee seenaa hedduu qabu bultii jechuudha sirriitti dubbachuu hin barbaadu. Laakiin naafu umrii kiyya xiqqoodhaan maatiin gara bultii na kenne sababa qaba seenaa qaba. Seenaa kiyya immoo asirratti dubbachuu hin fedhu. Namoonni akkas jettanii na gaafattan ijoolleetti immoo alhamdulillah akkana akkuma suuraa kana jechuudha. Hordoftoonni kiyyaa namoonni naaf gammadan namoonni na eebbistan bakkaan si haa ga'u jettan hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabaja. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee yoon irratti hin baasu jechuudha. Ijoollee miidiyaa irratti baaseetu malee hin beeku. Viidiyoo deeggardaa asirratti irratti kan dhiqoomaa bakka gammachuma ayyaana waan jedhurraayi. Akkasiin hordoftoonni kiyyaa ulfaadhaa galatoomaa warri na gammadan warri naaf eebbistan hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa. Ijoolleen kennaa rabbiiti wallahi laaziin kennaa rabbiiti daftee jechuun dhiqee naan heerumtee osoo hin taane umrii chooftee heerumtee osoo hin taane umrii sideemee fi miti ijoolleen argattu rabbiiti kennaa rabbiiti jechuudha. Ijoollee keessa waa hedduutu jira jechuudha wallahi laaziin ijoollee keessa bakka waa hedduutu jira barnoota hedduutu jira waa hedduu irraa barataa gaafa ijoollee qabdu waan hundaa ijoollee jecha dhiista waan duraan hin beekne obsa duraan hin beekne waa hedduu sababa ijoollee keetii barta jechuudha. Akkasiin jira namoonni egaa bultii barbaadanillee rabbi bultii bareedaa bultii akka ofii barbaadanii isiniif haa baasu garbachuuf bultiin akka rabbiin nama baasetti jechuudha akka ofii yaadanii miti akkasii warri ijoollee barbaadanillee rabbi isiniif haa kennu akka niyyaa keessanii olitti isiniif haa kennu isin jecha egaa dhiifama haasawa keessa ba'ee jira kallattimaan laaqana hojjannaa turtii gaarii waliin dabarsaa viidiyoo kiyya ilaalaa hin jirtanii mee viidiyoo kiyya ilaalaa. Qoy channel guyyaa guddate maal rakkina qabame isin dhugaa dubbachuuf hedduu nama ajaa'ibda. YouTube kanarra wanti isin ilaalanii ta'ee TikTok ta'ee wantummaan isin ilaalle hin jiru garuu channel guyyaa guddisuu dadhabdanii mee waggaa mee YouTube kana eegale YouTube kana awwaa hedduu itti arge gaaf tokko isiniif hima seenaa YouTube kanarratti na mudate wallahi waa hedduutu itti YouTube kana sababa YouTube kana an dalage jechuudha. Waa hedduutu ta'ee waa hedduutu na mudate haa ta'uti ani dalagaa kamuu gisee jalqabe hin addaan kutu jechuudha uumama kiyyatti noormaali xiqqoomas ta'e ammas ta'e uf duras dalagaa hedduun jaaladha hedduu jechuudha dalagaa kamuu hojii taanaan an hojii malee yoo ta'e na dhukkuba dhugaa dubbachuuf hedduu jaaladha maal isin jechuu barbaadeeti isin na guddisuu baattanii sanii man dalagaa garuu osoo subscribe gootanii like gootanii share gootanii na guddistan hedduu akkanatti tola yoo ta'u baates akkanumatti suutuma guddata jechuudha hordoftoota kiyyaa kanaafuu warri isinitti tolle subscribe godha warra subscribe godhe ilaaltanii immoo subscribe godha isin jedha namoonni immoo isinitti hin tolle yeroo baay'een jedha dhugaa dubbachuuf ani
uumama kiyyaarratti namni hedduu na jaalata. Anis hedduu nama jaaladha. Hedduu jechuudha. Nama kamuu ni jaaladha. Baay'isee amala kiyyan dafee namatti hin dhiyaadhu garuu namatti dhiyaadhe san akka qaama kootiitti ilaala jechuudha. Yeroo ammaa nama akkasitti dhabame dhugaa dubbachuu fi namni ati bakka itti dhiyaattee hin jaalatu tokko bakka itti siif fufu jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade ani jibbansa nama hin qabu nama kamuu wanni ani namni isinitti hin tolle hin ilaalinaa jedhuuf namni muraasni jechuudha. Baay'ee namni muraasni. Jibbansa nama hin qabu namni lana jibbeen beeku wallaahi alhamdulillah bakka kamittuu jechuudha. Jaalala nama hedduu takkan qaba rabbii kiyya alhamdulillah rabbii guddaan haa galatoomu. Yoo illee mootu jibbansa nama hin qabu. Akkas jedha namni isinitti hin tolle yoo jiraate hin ilaalina jechuu barbaadeeti. Video like godha haasawa akkanatti isinitti deebisanitti fakkaata kallattii waan gara dalagaatti deemna dhaqara wajjin hojjanna wajjin nyaanna sammuna kana foon naamna tutture bakka amma sun raawwatee isin jira kanaafuu gara normally yeroo baay'inaan dalagnu biyya keenya keessatti jechuudha gara isin keessa warri biyya alaa jirtan ilaala ittiin bohara ittiin bashannana channel isin guddisaa isin jedha commenti barreessuun hin dagatina namoonni meeshaa barbaadan illee lakkoofsi kiyya video hojjetaa isinitti hima qabadhaatiin karaa WhatsAppiitiin hello jedha maatii keessan surprise gochuu dandeettan uffata ta'e waan kamiinuu eegaa wayyaa dhamaan taate simboo maalinni haasofni kun jechuun keessa waan hojii kanatti magara viidiyootti deemna yeroo gaarii dabarsaa bye. Wantoota kanneen fayyadamneetiin laaqana bareeda ta'e hojjanna jechuudha. Hordoftoota kiyya isin hanga dhumaatti na waliin turaa like share gochuu hin dagatina. Isa kana akkanatti wanni isinitti agarsiiseef yeroo guutuu yeroo ciru yeroo maal godhu isinitti agarsiisu sa'aatii guutaa. Kanaafuu kallattiimaan waan hundaa sirreessinee walitti deebina na waliin turaa. Akkuma duraan isin jedhatti kunoo dinnicha quuncisee cicciree shunkurtii immoo daakee dinnicha quuncisee yookaan immoo cicciree irraa dhiqee qopheessee raafuu maramaa kaarotii timaatima qullubbii adii wanta itti fayyadamu hundi isaatu haala kanaan eegame jeefadheen booda kallattiimaan gara hojiitti dabarra jechuudha. Hordoftoota kiyya ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa warra biyya namaa jirtan biyya yaadadha akkasumas akkamitti akkan dalagu distiin eeguu itiin booda zayitii itti qicadheetiin jira akkuma argaa jirtan kana gisee baay'ee akkasitti hojjedhaani distii duwwaa irra kaa'ee yoo isin dhiquu ite akkasumas maxbashallee duwwaa irra kaa'ee lamaanittuu zayitii yookaan oilii kiyyatti qicadhaa jechuudha. Eegas booda shunkurtii daakee kana bakka lamatti qooduu barbaade garuu tana maaliif daatte jechuun keessa waan oolii dhiqoo waan taateef jechuudha garuu hagasuma bakka akkanatti suugoon isaa hedduu bareeda gisee daakanii hedduu namatti tola. Haala kanaan ka isatti irraa qannafadhee ka asitti hafee immoo asitti qannasa asitti immoo raafuu maramaa yookaan goommanuma xibsii xiqqooma jechuudha dalaguu barbaade kaarotii wajjini. Egaa hedduu takka namatti tola jechuudha. Ayina goommanni yeroo baay'ee akkasumas asitti irdiitti godheen ture yeroo baay'ee goommana kaarotii wajjin ni mi'aawa. Biraan dalagachuun bareedaadha. Itti aansee qullubbii adii fi kaarotii illee itti naqaa bakkuma takkatti akkuma argaa jirtan kana sooree asitti irra jala sigeetiin jira. Gara na deebi'ee shunkurtiin keenya wanni danfatti waan inni hedduu bilchaatee jira. Kallattiimaan amma qullubbii adii itti godhadha. Dhugaa dubbachuuf qullubbii adii yoo barattan isa malee jechuudha ittoon namaaf hin tolu namatti hin tolu mi'aawullee kanaafuu diqqaatullee dirqama jechuudha. Eega kaarotii waan hundatti godhee bilchaateen booda kaarotii qullubbii adii fi shunkurtiin eega bilchaateen booda raafuu maramaa kiyya itti naqadha jechuudha. Garmaleen bilcheessu akkuma xibsii gochuun barbaada hedduu takkanatti tolana. Haala kanaan isachirraa wanne asitti barbaree keenya eega shunkurtii fi zayitiin bilchaateen booda barbaree haganaa ga'u takka xiqqa sirriitti sukkuumuu qabna jechuudha. Suugoo gisee wajjannu yookaan waxiin wajjannu nama gubaa. Hoy waxiin mana sanii hedduu nama gubaa kan jedhamnetti sirriitti suugoo keessan sa'aatii fudhattanii sukkuumuu qabdan barbaree hojjechuudha. Osoo timaatimatti hin galchanii timaatima yoo itti galchitan timaatimni bishaan qaba waan ta'eef barbareen sun akka garmalee hin bilchaanne akka hin bilchaanne godha jechuudha. Hundaafuu isin akka isinitti walitti hojjedhaan illee akkuma isinitti agarsiisa. Yeroo baay'ee wanta asirratti gadi isinii dhiisu isin hin beektanii jechuuf yaa miti ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa keessattuu warri yuutuubii kiyya ilaalu warra baay'inaan warra biyyoota garaagaraati jechuudha. Biyya keenyan alatti ijoollee biyya namaa jirtan biyyoota hedduurraa na daawwatan dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessa taa'ee biyya keessa taa'ee Awurooppaa irraa Minisoota irraa Duwwaa irraa
Suudirraa bakka baay'eedha kana daawwatan. Maaliif yuutuubiin natti agarsiisa waan ta'eef keessa yoo seene parsantiidhaan garuu warra Suudiitiif Dubaayitu baay'inaan na daawwata. Kanaafuu isinittiin akka bashannantan akkasiin ittiin bohaartanii fi warri nyaata biyyaa dagatan akka yaadattanii fi malee hin beektanii fi miti. So ammaan tana egaa shunkurtii fi barbareen sirriitti waliin bilchaateen booda timaatimatti naqadhee jira. Saniin booda xumarra bishaan buusee itti qadaada. Timaatima har'a akkaataan itti cire akkasitti waan barbaadeef yoo shiroo gootan garuu fagafaguu qabdanii. Haala kanaan inni kunillee gadi du'eetiin jira. Maashaallah bakka yoo bishaan akka diqqoo isiidhama qabu barbaadan bishaan irra buufachuu dandeettanii garuu ishee irra buusne jechuudha. Akkasumas raafuu kanarra bishaan hin buufamu inni mataa isaatiin yeroo tokko takka ni qabaata. Kun amma hin qabu ture ilaalama bishaan duwwaadha. Anillee itti godhuu hin fedhu. Yoo soogidde irra buusuu qofa waan soogidde sanatti naa baasu xiqqishuma tabirra godha malee irra godhu ammaafumaa ittiin godhu soogidde keenya yookaan ashaboo kiyyatti godhadheera haaluma salphaa ta'een egaa bishaan xiqqishuu irra buusa amma akka ashaboo kana walitti itti naa bahuuf jechuudha. Egaa simbira akkam ture waxiin dhumate moo akkamii kana ayyaana irraa hafe kunoo nuti har'aan tana eegallee jirra jechuudha. Ittoo dalagachuu jechuun foon jiraatus dhugaa dubbachuuf akka ittoo garaagaraa kanatti foon namatti hin tolu. Foon yoo jabaate foonuma lama goota halliccamaa fi diimaa garuu bayyaayinati isa jarra jette wati gosa garaagaraa gize goote mana keetitti amma fakkeenyaaf shiroo goote gummana goote qeesirii goote ayinaa hedduu goote isin uffisiisu jechuudha gize nyaatte foon garuu guyyaa lama akka solora nyaannan bakka namatti hin jedhu akkasii asiin deebinee diimaan kennallee haala kanaan ta'eera inni argitan taanaan onni keessa jajjabaataa afaan garamne deemu sil timaatima kana beekaatiin irraa quuncisee quncee isaa eega quunciseen booda gurgursee jira jechuun ni kattafe akkuma salaaxa sanitti agartanii hinnuu ni beessa garuu booda keessaa dhabama ta'a suugoo hedduu takka tolcha jechuudha waan akka missiraa waan akka dinnichaa kana gizee gootan yoo mummurtan bareedaadha garuu waan akka shiroo yogguu ta'e faqaffaquun dirqama jechuudha. Namoonni baay'een timaatima kana affeelanii kan tumantu jira faqaffakantu jira akkanuma jiraantu jira hunduu akkuma fedhii isaatti dalagata jechuudha. Erga sirriitti bilchaateen booda dinnicha kiyyatti naqadha. Dinnicha dura qopheesseera. Suukoo gizee wajjin daqiiqaa hedduu nurraa fudhata jechuudha. Nuti garuu gizee viidiyoo gadhiisnu editii gizee goonu bakka bakkatti irraa muraa akkasumas bakka ariifachuu qabutti ariifachiisaati malee sa'aatii hedduu namatti fudhata. Fakkeenyaaf amma bakka kanatti ni ariifachiisa akka daqiiqaan hin dheeranneef jechuudha. Kanaafuu gizee dalagannu akkuma daqiiqaa kanatti miti akka viidiyoo irraa kanaa miti jechuu barbaadeeti. Bishaan kennatti godhannee yoo xiqqaate daqiiqaa 10 booda walitti deebina. Asiin immootu kana laalla jechuudha. Kun gaheera qaaraa kennatti godhanne suni aga bilchaatu qaaraa kennatti godhanne kana jala dhaamsee jira. Already jala dhaamseera jechuudha istooficha. Kanaafuu kun immootu hagini bilchaatu ni turra. Saniin booda kaameraa kenna cufnee walitti deebinaa jechuudha. Halluu ija akkasii turtii gaarii na waliin dabarsa. Egaa warreessota kiyya kun akkuma argaa jirtan kan haga takka eega tureen booda deebi'eetiin jira. Ammaan tana kun akkana waliin sirriitti daawwattee jira. Bishaan irra buusnee hanga silaa kaayyoon irra buusee malee noormaali. Amma maal goonaree ashaboo keenya itti godhannaa bilchaatutti jira. Dhugaa dubbachuuf qimamii waxii yookaan mi'eessituu ittoo hin qopheessine toora kana hedduu takka biijii ta'urra kan ka'e. Egaa ashaboo keenya itti gooneen booda bishaan hagan tokko itti godhanne kanas asumaan raawwannee jirra. Yoo irraa baasu daqiiqaan 5 akkasumaafuu qimamii yookaan mi'eessituu qaban itti godhannaa kinoorillee yoo jiraate rakkoon qabu alammaa mi'eessituu manaa fixee jira. Gaafa isa qopheessu illee viidiyoo isin gadhiisaa isin viidiyoo kii laayikii godhaa sheerii godhaa ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa hara dhugaa isiniin jedhaa isin adabbaru sabskraayibii godhaa warri sabskraayibii hin goone. Like illee godhaa isin jedha channel kana subscribe kuma kulan galtaa jedhee uddamee torbaan lama dura isin jedhe garuu gammaan galchine mee dafaatini subscribe godhaa nama jettan irratti share godhaa. Waxiin keenya bilchaatee jira kanaafuu amma kinoorii xiqqoo walakkatu jira ture akka dura irratti godhee hambisee itti godhaa. Cabsee ilaaleen ture yoo na argitan ta'e amma xumuramee jira jechuudha. Kinooriin kun agutti ba'u xiqqoo daqiiqaa 2 takka tursisne san booda walitti dachaana hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kiyya gara dhumaa deemutti jira osoo lakkoofsa isinitti nimi namoonni meeshaa barbaadan lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 karaa WhatsAppitiin heeloo jedha. Namoonni ammatti barbaadan qofti heeloo jedhaatiin na waliin haasaa maaliif meeshaan gatiin har'aan isitti himu boru isiniin ta'u gatiin ji'a hadhaa ture hadha yoo dhadhee yookaan yookaan gadi jechuudha. Kanaaf kallattimaan namoonni booda barbaadan booda mana dubbistanii namoonni amma barbaadan heeloo jedha. Egaa xumurri isaa kana fakkaata hordoftoota akkasinitti tolu abdiin qaba. Viidiyoo like share gochuu hin dagatina. Inshallah viidiyoo biraatiin inshallah haga yeroo dhiyootti walitti deebinutti
isin bakkuma jirtanitti fayyaanaa qabaadha warri feetanii jaalattanii chaanala kiyya hordoftan hundi keessanuu anis isin jaaladha isin kabajanaaf jiraadha isin inja hordoftoota kiyya hundi keessanuu galatooma warri yaada babbareedaa barreessitan warri sheer godhaa jirtan warri meejjibistan marti keessanuu hedduu akkanaaf galatooma isin jaaladha isin kabaja rabbiin isin jaalatu jechuudha hordoftoota kiyya rabbiin muraada keessan isiniif haa guutu video kamuu gizee gadhiise daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 yoo guddate daqiiqaa 15 kaarraa kun 15 kanaafuu laaltanii hubaatan bareeda jechuudha. Egaa hanga walitti deebinutti fayyaa qabaadha. Bye bye.